Facebook irratti akkamitti postii gochuudhaan jechuudha yeroo gabaabaa keessatti followerii hedduu horachuu dandeetta. Muuxannoo kootirraa kaasii ka'achuudha waan muuxannoo kiyyarraati waan qabatamaan itti argame fakkeenyaaf viidiyoo amma gallakkisa kana yeroo asirratti post isiniin godha yeroo tokkochatti nama 250 oltu daawwata jechuudha. Kanammoo akkamitti postii kee yoo akkam goote salphamatti argachuu akka dandeettu tokko tokkoon sitti himaa isteeppii koonaan na'amanii followers baay'ee horachuu dandeetta yeroo gabaabaatti jechuudha. Feesbuukara beekamaa ta'uu dandeetta waan ta'eef kanaan maal godhii viidiyoo kana tokkoffaa subscribe godhii share godhii comment godhii jechuudha. Jalqaba irratti wanti ati gochuu qabdu keessaa post illee haa ta'u viidiyoo illee haa ta'u maal gochuu qabaachuu qaba caption kan jennu jechuudha. Mata duree gabaabduu taate ifatan taate qabaachuu danda'u qabaachuudha. Postiin kee mata duree gabaabduu ifatan taate qabaachuu danda'u qaba kan jennu kun ergaa keenya jechuudha. Kanaan alatti post goota taanaan no gonkumaayyuu hin danda'amu jechuudha. Mee ammallee kattaanutti darbaa share like comment akkasumallee maal gochuu hin dagatinii subscribe gochuu hin dagatin jechuudha. Kan itti aanu immoo resolutionidha. Resolution kan jennuun jechuudha standardii isaa kan eeggate jechuudha. Pixelii 80 yookaan immoo 1,080 ta'uu qaba resolution isaa jechuudha. Viidiyoo isaa maybe CapCut'dha yoo hojjettan jechuudha. Kan birallee kanuma jechuudha standardized kan eega jechuudha. Resolution isaa sirriitti eeguu danda'uu qabda ni ilaalaa jechuudha. Standardized miti siin jedha yoo ati post goote standardized taanaan immoo recommend godhee jechuudha. Nama baay'ee biraan sii ga'uu hin danda'u jechuudha. Kan biraa immoo aspect ratio kan jennuun jechuudha. Yoo kan TikTokii ta'e hin beektanii 9:16 gochuu hin dandeettan. Yoo kan YouTube ta'e immoo 16:9 gochuu dandeetta jechuudha. Waan kanaan hin goone ammallee maal godhaa comment si godhaa comment erga godheen booda immoo algoritmiin isaa rakkoo qaba waan jedhuufi maal biraan hin ga'u jechuudha. Namoota hedduu biraan ga'uu hin danda'u jechuudha. Kan itti aanu isinii himuuf deema waan ta'eedhaaf isin immoo subscribe share like comment gochuu hin dagatinaa. YouTube irra turree jira jechuudha. Kunoo immoo karaa YouTubetiin deebi'ee dhufee jira. Karaa baay'ee busy waan ta'eedhaaf viidiyoo hojjechuu dadhabee irraa bade. Kanaaf dhiifama isiniin jedha. Kan itti aanu immoo maal inni viidiyoo illee haa ta'u postii keenya haa ta'u fakkeenyaaf amma barreeffama adda addaa yookaan post gootu maal ta'uu qaba yookaan viidiyoo qabaachuu qaba yookaan footoo qabaachuu qaba. Barreeffama qofa post yookaan gootu taate algoritmiin feesbuukii maal si hin godhu nama baay'ee biraan si hin ga'u jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen sirriitti of eeggannoon goote taanan jechuudha. Namoota baay'ee biraan si ga'uu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti immoo followersoota jechuudha baay'ee horachuu dandeetta waan ta'eedhaaf jechuudha. Ammaan booda karaa YouTubetiin deebi'ee isinitti makamee jira jechuudha. Amma karaa YouTubetiin post gochuun eegala. Kanaaf amma isinillee maal gochuu jalqabdanii subscribe share like comment gochuu hin dagatinaa. Waan isin ajaa'ibu jechuudha karaa YouTubetiin bade malee jechuudha. Karaa Facebookitiin yeroo gabaabaa keessatti jechuudha waan amma isin jettan kana waan amma isiniin jedhe kana godheetiin jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti followersoota 200,000 argadhee jira jechuudha. Amma immoo karaa YouTube kanaan akka milkaa'u abdii qaba waan ta'eef mee hundi keessanuu subscribe godhaa. Oliif immoo qoqqoodaa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Akkuma beekamu YouTubein immoo qarshii qaba iddoo qarshiiti waan ta'eedhaaf namni hunduu baay'ee barbaada jechuudha. Deebi'ee dhufee jira kan waggaa tokkoof na jala gubate sun amma hojjetu waan ta'eedhaaf ammaan booda immoo ni hojjeta. Kanaafuu isin maal gochuu qabdanii hundi keessanuu mee waliin dhayaa si achi daddabarsaa jechuudha. Share subscribe godhaatiin waliin baxaxaa jechuudha. YouTube kana hundarraan gayaa kan isiniin jedhuudha. Kanaan boodatti barnoota hin dabarsaa oduu hin dabarsaa waan adda addaa ni hojjedha jechuudha. Galgala yoo xiqqaate viidiyoo tokko gad isiniif lakkisaa. Nageenyaaf ta'a subscribe share like comment gochuu hin dagatinaa isiniin.